Guna nakataw. Ama surra ka bu, bari sita ka bu. Kundu makanya haro nurra ka. Wai. Hari haru. Kana gadi siya god. Nafa god ora. Ama nama. Kana gadi siya god. Wortu meka meka tumane mana jira. Ayya mana mandi kuni wantin ndende ndu. Medis. Haram mo bakkana ni bulle mantu jira. Wani wani sa. Malar gite mu. Malar gite. Man be ka dupaten isa. Ila har. Opo ba ta tinan bulle. Tol. Maj e dupata. Ana nasurura. Safu abdari dinto. Dugana tintasi sikanaga. Ila. Binesti. Mal fakkata sete. Bifti sa mal fakkata. Gurrachu masao. Chile bakanela. Ila kanuma fakkata singere binesi. Isala kamatu. Pare na tirufu. Nanya chura. Anno kamajere na tirufu. Baat Allah. Konchara malala. Kana chala kisu sana kamate to wala. Kanuma tigese. Masara na kutika. Rapi jalan naga. Akas. Kaswati bormasana fa kutu. Itana tere. Itani chutti dabale. Aba kaswati dina ko bormasana raha kutu. Mala dara akama jora bule. Achinde dio. Man me kan dubate me ka fita. Sanarra non de umenyo jinna burcha set. Isa wajini. Ana wajini. Kan kewaya. Dugara bi kan kewaya. Matado. Amma mama natti fakkate rabbi. Isma keetina wayya. Bidena kana jetta. Ya bareedina sai. Ila kana fakkata sinje dakeessisa. Tol. Ya bareedina sai. Kana matila fitogala. Akka matila. Dire rufe kanala. Marmarte tumala. Afana. Ariyo. Nama jannata na bangka umum. Nama jannata wa bangka. Sana daftenis ta sete. Marmarte tum. Afana fanko. Nama jannata wa bangka. Agesai. Inni akafan nakabule. Ati sabi jena kan kabulte. Ini akafan nakabule. Hakka kanatti ngariyate. Akafan kesa nakabule. Maalif? Akkam kankeetu imachuu imnaani Gamjee tu. Jara namaa taatan. Kankee koncaraaran ashuffee keessana koncaraaran na fiigsitee mormona murtee ennaa jettu anisa dhiibnaani. Maalif? Akkamitti kun isinirratti uumama? Na fiigsee otuun iyyuu na falaxuudhaaf isa machuu dhiibnaani akkamitti. Jara namaa taataniiti. Fattanii na wajjiniin taa'uu caccabsanii. Hamaa kee maaduu taatis eeguma mana kana kireeffattanii dallaa kana keessatti galtani. Gaaf tokko sagaleen keessan dhaga'ameen beeku. Gaaf tokko sinii walloluu dhiisitii ijaan wallaalu hamaadhaan wallaalu dhaga'een beeku. Har'a maaltu dhalatee walloltu. Innaa walloltanoo anatti ni mattani. Ani haati keessan jira. Maaliif bunarratti na iyyisiistu amma jira? Kuni gaariidhaan jedhe. Akkamitti na dhoksitu? Maarreen irraa fagaattaniirtu jechuudha gaa haala kanaatiin. Na jibbitaniirtu jechuudha kaa. Haa baadee. Jettanii wal jeeqtu dallaa keessa. Yeela jirana wanni isaa waan akkanas miti. Akkas miti wanni isaa. Ani waan akkanaa dhaga'uun barbaadu. Ani jaalala keessa innaa waliin dhugdan, innaa waliin nyaattan arguu malee. Lakki wanni isaa akkas miti. Barbaadu. Ofii maali haalli isaa? Maali wanti isaa? Wanni isaa. Yoomi an kana taatan. Wanti isaa akkas miti. Akkamree? abjuudha bara. Abjuu? Mana muuziqaa Madda Walaabuu akkasumas ispoonsara ta'anii kan nu gargaaran Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa, Waajjira Qindeessaa Ittisaaf To'annoo HIV/AIDS Oromiyaa, Kiliinika Olaanaa Afrikaa guddaa galateeffanna.